بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، ما بعد. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبلين كيا وبلين إسلاما وبلين عقيدة الرديبون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنين جتشم برباد الرا بكي اتي أرقمنو نانو أوروميا godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo keessatti argamna. Naannoo Quujjoo jedhamti. Magaalaan Aggaaroo magaalaa yeroo ammaa keessatti guddina eegaltee deemuudhaa deemtu. Haa ta'u malee har'a sagantaa keenya kanaan bakka jirru akka jirru isinii ibsuu barbaanna. Warri laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah jechuun walitti nu hidhee obboleeyyan nu godhe. Warri bakka adda addaa jirtanu meeru dhaggeeffadhaa. Erga rakkoo keenya wal mushtakaa ilayhi wallah, namni itti himatamu rabbi haruu haa ta'u erga rabbiiti obboleeyyan ofiitti himata. Innamal mu'minuuna ikhwa, mu'mintoonni obboleeyyan waan rabbiin jedheef. Rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam muslimni كالجسد الواحد أكا قامة تكوتي إذا اشتكى عضو يوب الليتين تكو إراد أكبسته تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. جسم برا بالليتين برا قرجاء في قاتراء في أكسما أكبا في هلنا دان جسمي قبودان والوامي gurjaa bulaa jedhan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf nus qaama keessan, isinis qaama keenya. Ergaan keenya kun akka islaama guutuutti otuma laallatu ijoollee keenya, jama'aa islaamaa biyyoota adda addaa irraa walitti qabamee biyya Jarman keessatti jiraaturraa eegalee warreen dhimmi islaamaa jara laalchisu hunda qabata. Keessaa immoo akka addaatti Afooshaa Shanangibee, akkuma san Sheenuraddiin fi Izzaddiin baay'ee amma duraa keessattis baay'ee waan nu gargaaraa turtaniif Yaaqub Sharafuddin wajjiniin sochii guddaa waan godhaa, gahee guddaa waan qabdanuuf iyyannaan keenya kun guyyaan addaa guyyaa Jum'aa Sha'baana 29ti. Wanni ibsachuu barbaannu tokkoffaan dhimma masjidaati. Lammaffaan dhimma madrasaati. Dhimmi masjidaa, masjidni keenya xiqqaa, bal'inni isaa gabaabaa, jama'aa kumaan lakkaa'amu tajaajilaa ture. Waggaa gara 20 wahii gaheeran yeroo dheeraa tureera. Dulloomee minaaraan isaa irratti jigee qorqorroodhaan walitti hidhameetuma jiraataara jechuudha. Kana sababaa taasifachuudhaan Sheekh Yaaqub Sharafuddin rabbi umrii isaanii haa dheeressu dhufanii ilaalanii wanti kun furamuu qabaa, erga jama'aa baay'ee kana qabaate, erga hawaasa bal'aa kana qabaate furamuu qaba jechuudhaan hadda bara lakkoofsa biyya keenyaatti bara 2014 irraa kaasanii gara waggaa 3 hedduu ta'aabanii nama dhuunfaa wahii argatanii nama nu eegalchiisu wahii dhufee jammarameera. Piroojeektiin masjidaa jechuudha. Masjidni bal'aa, masjida guddaa hawaasa islaamaa kana guutuu isaa tajaajiluu danda'utu eegalame. Haa ta'u malee namni dhuunfaa kun nama fixuu danda'u miti. An fixuu hin danda'u jennaan nu eegalii waa tokko rakkoo hin qabu. Hawaasni islaamaa jira, itti iyyannaa. Bakka rakkoo hundattuu ijoolleen keenya jirti. Gaafa jalqaba dhufan Sheekh Yaaqub rabbi umrii isaanii haa dheeressu ijoolleen qabaa. Ijoollee Afooshaa, ijoollee na dhageessu, ijoollee jama'aa kankoo akka Jarmaniitti warra an akka abbaatti ta'ee wajjiniin jiru. Kanaaf waa tokko kana yaadda'inaa jedhanii abdii guddaa nuu kennanii asii achi deebi'an. Jarri kun egaa warra akka Ishaaq, akka Khaliifaa, akka Abdii Jamaal, akkasuma Sheekh Abduu
Abdussamad jarri kuni akka abbummaatti waan kana ammas taanaan maqaa kanallee isaanuma irraa gaafannee fudhanneerra. Maaliif wal nu barsiisaniiru yaadaan wal barreerra jechuudha jara kanaan. Kanaaf inshaallahu ta'ala waa'een masjida amma jammaramee ilaaluu dandeessu jechuudha. As duddubbee kana kunoo asumatti eegalamee jira. Lafa bal'aa qabna. Lafti bal'aan nuti qabnu kaaree 8,000 wayi kan nuti qabnu jechuudha. Masjidas gaha madrasaas gaha. Masjida haala kanaan jammaramee alhamdulillah sadarkaa lafa keessaa ol bahurra gaheera. Garuu kana booda hin dhaabbatamu akkam ta'a yaaddoo cimaa keessa jirra. Yaaddoo kana inshaallah erga rabbiiti jama'aan kun afooshaan kun nu fura jenne yaanna. Bi'idhinillahi ta'ala masjidni keenya yeroo gabaabaa keessatti akka inni dhumuuf erga rabbiiti abdii guddaa isinirraa qabna. Itti kadhadha hamma dandeessaniin of qabaa wal qabaa nu bira dhaabbadha. Akka tajaajilammoo madrasaatti gabaabsee bal'inaan itti deebinee haala jiru hundaayyuu isinii ibsuu dandeenya. Hadha immoo madrasaan keenya ijoollee nama 550 ol tajaajila bakka kanatti. Ijoolleen kan quraana hifdhiidhaan markaza of keessaa qaba madrasaan kuni, halqaa hadiisaa of keessaa qaba madrasaan kuni, lafdhii quraanaa of keessaa qaba madrasaan kuni. Ijoollee alif baayettee daa'imman asitti dhufanii jennaan asitti kunuunsaarraa jechuudha. Garuu kanaa wajjiniin manni isaa sadarkaa eeggatee waan ijaarame miti. Haa ta'u innumti ijaarame immoo gahaa miti. Ijoollee 500 wayi kan nuti barsiifnu kilaasii yookaan daree 4 keessatti daree 5 keessatti barsiifna. Daree 5 otuma 100 hirreeyyuu nama 100tu daree tokko keessa jiraataa jechuudha. Namni 100 bakka tokko barachuu jechuun immoo tilmaamuu dandeessu jechuudha. Dhaamsa keenya kana amaanaa waliin gahaati. Sheekh Yaaqoob Sharafuddin wajjiniin isaan isin hundinuu bakka bu'aa islaamaati waan taataniif rakkoo keenya kana akka naannoon kun furamu inshaallahu ta'ala. Gama biraatiin naannoo keenya kanatti miskinni baay'een, haatiyyeessaa baay'een, yatiimni baay'een, warri harka qalleeyyii ta'anii waan itti faqaramu hin qabne jiru. Kanaaf sagantaa miskiina gargaaruu, yatiima gargaaruu, haadhayyeessaa gargaaruu bara kana keessatti yoo rabbi fedhe miskiina keenya akka nuu gammachiiftan waan dandeessaniin inshaallah. Afooshaan kun afooshaa seena qabeessa jechuu dhageenyeerra. Afooshaa khayrii hedduu hojjetaa ture jechuu dhageenyeerra. Kanaaf afooshaa kana wajjiniin kan biraas itti dabaltanii kanallee akka nuu furtanu akka nuu ilaaltanu jama'aan keenya kun isin simachuudhaaf khayrii isin hojjettan raawwachuudhaaf hojjechuudhaaf nu hundi keenya walii galtee qabna. Ciminaan irratti hojjennee amaanaa keessan bakkaan gahuudhaaf nutis qophiidha. Isiis waan kana inshaallah bu'uura godhadhaati irratti mari'adhaati waliin nu gahaati waan khayrii waan bareedaa akka nu agarsiiftanu erga rabbiiti amaanaas niin jenneerra warra waan dhaga'een fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Isin warra khayrii hojjetus rabbi isinirraa haa taqabbalu. Nu warra himataaru kanas immoo yeroo gabaabaa keessatti rakkina keessaa baanee nama ummata keenyaaf tajaajila addaa kennuu danda'u rabbi nu haa taasisu. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Karaa waldaa tola ooltummaa bashaashaa kanaan bashaashaa baggoo adaraagoo dirjitee ni jedhu kuni waa baay'ee irratti hojjetaa jira. Innis maayinni yoo jedhamee jedhee fakkeenyaaf waan akka bishaan boollaa baasanii hojjechuu kana irratti bishaan baay'ee guddaa baay'ee qabu hojjeteera. Haadha hiyyeessaa yatiima kana baay'ee illee gargaaree jira. Waa hunda irrattuu yeroo akka harafaa yeroo akka ramadaanaa lafa duwwaa irratti illee ijoollee abbaa hin qabne ijoollee haadha hin qabne waan danuu irratti waan hojjetee jiruuf jennaan amma immoo gara kanarraa gara masiida ijaaruutti deebi'ee jira. Masiida yeroo ijaaruu deebi'ee kanatti immoo akkuma argaa jirtan kana nama gilliitiin nama tokko lamaan waan jalqabeedha. Jarri kun immoo fakkeenyaaf utuu hojjetanii fidanii asiin nu gahaniiru. Amma jara kanaan qofaan deemuun hin danda'ama. Jarri kun dhaqanii nu xumuranii isa jedhu wayii irraa hin qabnu. Isin immoo warri afooshaa shanan gibee jedhan kun immoo baay'ee irratti hojjetaa jirtanii waa biraa irrattis illee hojjetaa jirtanii Sheekh Yaaqoob irraa hin dhageenyaa Sheekh Yaaqoob nutti himaa jiranii. Isaaniitu immoo wanta kana ol fudhatee hojjetaa jira. Isin immoo warri afooshaa shanan gibee jedhamu kuni adaraa kana irratti akka nu gargaartanii bakkaan nu geessanuni isiniin jedhaa jechuu barbaadeetanii wanti kun akka inni karaa irratti hin hafne amma waan dhufnee asiin geenyeerraa hojjetamaa jirasi baay'inaan akka nu gargaartanii akka waliin xumurruuni isiniin jedhaa.
keessattiyyuu warri biyya alaa jirtan warri biyya Jarmanii jirtanuu Shaaqubiin waliin haasa'aatii waan kana irratti illee akka nu gargaartan isiniin jedha. Shaaqub illee fakkeenyaaf waa guddaa irratti akkasiin hojjetaa jirtan nutti himaa jiranii ala nammoo gara keenya kana deebi'aati. Akka wanta kana irratti nu isinis nu jalqabdanii ala nammoo gara naannoo keenya gara biyya keenyaati gara Jimmaa gara Aggaaroo kanatti deebitanii akka nu gargaartan isiniin jedha maqaa Rabbiitiin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waldaan tola ooltummaa Bashaajatul Khayriyyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Irra deebi'ee isiniin jecha. An Sheikh Hamid Muhammadin jedhama. Barsiisaa yookaan Sheekha Quraanaa Madrasaa Abubakar Siddiq. Madrasaan Abubakar Siddiq kun barattoota baay'ee qaba. Barattoota hedduu qaba. Barattoota gara nama 500 ol kan inni barsiisu. Kanaaf barattoota kana dabalatee deebi'ee hojii hamma isin dudduuba kootti argattan kana dabalatee khayriin egaa yoomuu hin quufamu waan ta'eef waa hedduu baay'ee barbaachisaa namoonni kanarratti kana jalqabsiisan xumuruun jaraadhaa waan nama shakkisiisu waan ta'eef kanaaf walirratti wal gargaaranii wal tumsanii madarasaa yookaan masjiida kanas akka bakkaan nu geessan maqaa Rabbiitiin isin gaafanna. Madarasaan as keessatti jiru kunis waa baay'ee barbaada, sheeka baay'ee barbaada, baajata baay'ee barbaada waan ta'eef kanaaf kanarratti maqaa Rabbiitiin wanti isin deemtanuuf khayriidhaa fi wanti isin deemtan wanti isin barbaadan khayrii facaafattanii bor jannatatti ittiin milkaa'uudhaaf waan ta'eef kanaaf kanarratti akkasiin nu gargaartan maqaa Rabbiitiin isin gaafanna. Kanaafuu warri biyyoota garaagaraa keessa jirtan akka Jarmanii keessa waliin jirtan Sheekh Yaaqub waliin ammas irra deebuudhaan waliin dubbattanii akka rakkoo as keessa jiru, haadhiyyeessaa as keessa jiru, yatiimota as keessa jiru, waggaa Arafaatiin, waggaa Ramadaanaatiin waa baay'eetu as keessatti gaggeeffamaa ture. Ammas kana caalaatti rakkataan dabalaa bula, miskiinni dabalaa bula, yatiimni dabalaa bula waan ta'eef kana keessatti rakkoo hedduutu jira waan ta'eef bakka rakkoon jiru kana gurri keessan akka inni dhagahee bakka itti harki keessan diriiraaru irraa gara kanatti gara sana sotoo jettanu gara kanattis akka deebiftanii rakkoo as keessa jiru akka nuu hubattan maqaa Rabbiitiin maqaa Rabbii isin ittiin socho'aattanu khayrii ittiin nagadataattanu maqaa Rabbiitiin isin gaafanna. Nama khayrii kana itti hojjetee gochaanis jechaanis yaada gaariidhaan gocha gaariidhaan nama bakkaan nu gahu Rabbi isin taasisu isin immoo Rabbiin bakkaan isin gahu jazaa keessan Rabbi haa kafalu. Kanarratti bareechaatii nu gargaaran isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kabajamtoota ummata muslimaa addunyaa mararratti argamtanu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bakki nuti argamnu Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magaalaa Aggaarootti argamna. Mooraa Masjida Abubakaritti argamna. Mooraa Masjida Abubakar kun masjida haaraa ijaarsisuudhaaf ol ka'ee meeshaa saadaa hedduu buufatee hojii eegalee jira. Kan inni hojii eegalee ofii isaatiin osoo hin taane waldaa barakaa waldaa jaallatamaa bareedaa kan ummata muslimaadhaa gargaaruun beekame. Innis eenyunni waldaa tola ooltummaa Bashaashaa kan jedhamu. Bashaasha gaarii bareedaa miidhagaa kan ummata miskiina rakkataadhaa fi haajumaa muslimaatii fi muslimaa hin ta'in biratti argamee gargaaruudha. Waldaan tola ooltummaa Bashaashaa kun rakkina kan keenya waggaa dheeraadhaaf himataa turre nu argee nu laalee nuuf laalee masjida kana ijaaruudhaaf ol ka'ee marxifatee fidee sadarkaa kanaan nu ga'ee jira. Ammas waldaan tola ooltummaa Bashaashaa kun biirii as keessatti nu qotee bishaan irraa dhugnee dhiqannee itti wadaannee salaataa jirra. Masjidni keenya kun jiguudhaa waan ka'eef dadhabee jiguu waan ka'eedhaaf iyyannoo itti galfannee jirnaan amma alhamdulillah nu jalqabee jira. Haa ta'u malee garuu waldaan kun hanga barbaachisu silaa deemuu hin dandeenye. Harki isaa qallaadha bakka barbaade gahuu hin dandeenye waan ta'eef
kan inni abdatee ol ka'e ummata muslimaa khayrii barbaadanuu abdatee ol ka'e ba'ada rabbiiti. Kanaaf ummanni muslimaa addunyaa irratti argamtanu waldaa tola ooltummaa kana biranuu dhaabbadhaati. Keessattuu ummanni muslimaadhaa biyya Jarman jirtan kan akka Shanan Gibee namoonni bebbeekamoon kan akka kabajamoo Sheekh Nuraddiinii fi kan akka Izzaddiin rabbi isin irraa jaallatu rabbi isin kabaju khayrii hojjechuudhaan beekamtan silaa isin biraan baasuudha malee isinitti himuun barbaachisu ni beektanii namaaf beektanii nama beektanii rakkina biyya keenyaa isin beektanii masjiidni kun hedduu rakkatee jira. Waldaan tola ooltummaa Bashaashaa immoo rakkina keenya furuudhaaf martifatee ol ka'ee jira. Rakkina keenya furuudhaaf immoo kan inni abdatee ol ka'ee booda rabbiitii isinuma waan ta'eef maqaa rabbiitiin isin gaafanna akka waldaa tola ooltummaa Bashaashaa kana bira dhaabbattanii Yaaqoobiin qonnamtanii masjiida keenya kana ijaartanii galmaan nu geessanu masjiidni keenyatti namni salaatu nama hedduu waan ta'eef mana keessatti salaatuudhaan masjiidni xiqqoodha san hojii guukaa alatti salaataa jira waan ta'eef namni alatti salaatu baay'eedha namni naannoo kana salaataa fi gara masjiida kanaa dhufu jamaa fi jumu'aadhaan hedduu waan ta'eef masjiidni kun mijataa waan ta'een taaneedhaaf masjiida dabalataa ijaarrachuu barbaade hedduu rakkataa jira. Kana malees rakkinni naannoo kanatti argamee jiru madrasaadha. Madrasaan xiqqoodha. Kutaan isaas xiqqoodha. Barsiisaa gaarii qaba, sheeka gaarii qaba. Namoonni baay'een naannoo kanatti baratan hedduutu jiranii. Haa ta'u malee haalli baruu barsiisuu baay'ee danqaa waan ta'eedhaaf gariin namaadha bara kana hin baranne. Nama hedduutu irraa manatti hafee fashalee jira. Gariin bakka biraa dhaqee bakka hin mijannes deemee baratee jira. Kanaafuu madrasaan keenya danqaa keessa jira. Madrasaa keenyas masjiida keenyas walumatti nu ilaalaa jechuu dhaamsa isin biraan gahan maqaa rabbiitiin waldaa tola ooltummaa Bashaashaa bira nu dhaabbadhaati. Waliin wal gargaaraatii nu gargaaraatii rakkina keenya nu furaa jennaa. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obboleeyyan Islaamaa jarri keenya jarri achi jarri asii warri jirtan hundi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhugaatti wanti ibsatanu wanti jedhanii ibsan nama dhiba. Yeroo ammaa keessatti warri khayrii adda addaatiin ijaaramtanii khayrii hojjechuudhaaf hawwii qabdanu bakka gariitti khayrii hojjechuudhaaf bootaan dhabama. Bakka gariitti khayrii hojjechuudhaaf namni hojjetu dhabama. Amma inshaallah wal argateera natti fakkaata. Bakki itti hojjetanu kunoo. Namni hojjetus kunoo. Isinii jechuudha. Isinii jechuudha. Isini. Warra afooshaa Shanan Gibees haa ta'u. Afooshaa Shanan Gibee warra fakkaatus haa ta'u. Shanan Gibee lamas haa ta'u sadis haa ta'u. Isin keessaa'uu amiira keessanii wajjin amiironni waan kana mee fuula keessan addeeffadhaatuma rakkina hadha himataaroo kana keessaa bi'idhnillaahi sababaanuu ta'aa jenna. Haasatan masjida kanas qabatee madrasaa keenyas qabatee kunoo masjida kana amma inni kun shimtibeetii isaatii inni sun masjida keenya kun amma isa kana asitti jammarree lafa keenyas ilaalame waan inni fakkaatu jechuudha. Irratti hojjetamuudhaaf nama barbaada. Madrasaan keenya hundoo kan dudduuba kanaan mul'atu jechuudha. Kanaaf inshaallahu ta'ala isin hundi waan kana qalbiidhaan qaamaan wallahi isa lafti kun haajumeeti malee isa qananii yookaan shillimaata yookaan bareeduma biraatiif miti jechuudha. Dhugumatti lafti kun haajume dhugumatti hawaasni keenya rakkateeti waan ta'eef inshaallah waan addaa wayii seenaa addaa hojjechuu isinitti dhaammanna jechuudha. Afooshaa Shanan Gibee dhagaa turre hojii keessan hin dhageenye malee hin argine waan ta'eef ammarraa kaasne inshaallah waan dhagaa turre sana ijaan arguu barbaannaa jechuudha inshaallah. Ramadaana kana keessa khayrii adda addaa waan ergasii hawwaa turre san inshaallah isa quraana isa madrasa isa masjida isa miskiina isa haadhayyeessa isa yatiima hundaayyuu nurraa taqabbalaa ergaa keenya isiniin gahanneerra jechuun barbaada. Isaan kun ustaazii keenya ustaazii madrasaati inshaallahu ta'ala. Isaan kana malee ustaaza sadi qabna ustaazota afur qabna. Amma garuu ustaazonni arfan kuni waan kafalluuf hin qabnu wallahi akkasii waan kafalluuf amma ji'a isaanu kana waan kafalluuf hin qabnu. Garuu baajetii guddaa nu barbaada waan ta'eef inshaallah namni ustaaza nu ramaduu danda'us namni madrasaa ijaaruu danda'us namni waan immoo madrasaa bareechuu danda'us akkasuma akka waliigalaatti waan pirojektii kana guutuusaa nurraa taqabbalaa isiniin geenyerra erga rabbiiti jechuu barbaanna. Wabillaahi tawfiiq. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Kankoo Hasan Maamar Rashiidin jedhama.
biyya Itoophiyaa godina Jimmaa magaalaa Aggaaroo ganda yookaan naannoo Quujjoo jedhamu masjiida Abubakar Siddiqi akkuma beekamu kunoo masjiidni keenya kana fakkaata. Jamaa baay'ee jira, jamaan asitti salaatu immoo masjiidni inni nuyyuu moofaadha. Masjiiduma moofaa haa ta'u caccabaanuma kana haa ta'u isummaa hanqateenna kunoo bakka itti sagadamaa akkuma argitan kana jechuudha. Yoo kana alal khayriin wayii dhufee waldaan gargaarsaa Bashaashaa jedhamu masjiida kana nu ijaaruudhaaf jalqabee ture. Meeshaa adda addaas kunoo bitee nuuf fideera akkuma mul'atu kana. Ijaarsa isaas immoo bu'uura isaa kaanii masarrattiin jammarameera. Haa ta'u malee masjiida bareedaatu asitti jalqabamee jira akkuma diizaayinii isaa argitanii. Masjiida kana ijaarsanii xumuruudhaaf immoo masjiidni waldaan Bashaashaa kun gargaarsa walirraan cirne nu godhaa ture. Amma mootiqqoosii akka harka laafuu dandeettii isaaniitii ol akka hin taane jama'aan nu dhageessan kun jechuudha bakka jirtanutti jechuudha biyya jirtanutti masjiida ijaaruun akkuma isin beeytanu masjiida amma manni simbirroollee yoo ta'e namni masjiida ijaaree jannata keessatti manni isaaf ijaarama jedhanii ergamaan Rabbii sallallahu alaihi wasallam. Kanaaf nu gargaara waldaa Bashaashaa jedhamu kana akka nu gargaaraa yeroo bartanii bishaan dhugaatii kanas jarumatti nu baasee gandaasaas ta'e bishaan boolla keessaa biirii meeqa nu baasanii jiranii. Isa kanas galateeffataa jechuudha. Amma masjiida nu jammaranii masjiida nu jammarame kana immoo xumuruudhaaf akka bakka jirtanutti bakka kana dhageessanutti akka nu gargaartanu isiniin jedha. Masjiidicha immoo kunoo inshaallah wajjiniin yennaan ijaarame silaaluu jirra. Kunoo ijaarsi isaa jalqabee jira. Masaratiin isaa kaafamee jira. Karaatti immoo nu jalaa harkifatee jira jechuudha. Akka nu jalaan harkifannee fi waldaa Bashaashaa kana cina dhaabbattanii akka nu gargaartanu. Waldaan Bashaashaa kun akka aanaa gommaatti beekamaadha. Bakka hedduu bakka 50 oli ta'u boolla biirii boolloo keessaa bishaan baasee masjiida adda addaa madrasaa adda addaa gargaaraa tureera. Harka qalleeyyiis immoo ji'a Ramadaanaa kana keessa jechuudha. Harka qalleeyyii naannoo keenyaa kana nama baay'ee gargaaree jira. Alanas immoo inshaallah dhufee nu gargaara inni eeggannaa uummanni hawaasni naannoo keenyaa gammachuu sirraa qabda, abdii sirraa qabna jechuudha. Rakkataa keenyas nu gargaaraa jiranii, masjiida keenyas nu ijaaraa jiranii. Jara kana nu ijaare immoo akka nu gargaartanii cinaa jaraa dhaabbattanii wajjin masjiida keenya kana nu xumurtanuu jechuun barbaada. Akkuma beekamu jamaan Abubakar Siddiqi jamaa salaataa qofatu hin taane madrasaas asitti ijoollee 500 geessu barsiisa asitti. Ijoollee kana barsiisuudhaaf barsiisota qabnaa, aalima qabnaa, nama beekaa qabnaa. Haa ta'u hanqinni asitti nu jiru dareen keenya ijoolleen quttoo keessa teessee baratti daree kanas bareechuuf hin dandeenye jechuudha. Kan biraa fooqii ol ijaaruu bareechuutu hin taane isuma lafaa kana keessoo isaa bareechinee ijoolleedhaa qulqullina isaa eeguun hin danda'amne. Kanaaf madrasaa kana gara fuulduraatti illee madrasaa kana waldaan tola ooltummaa Bashaashaa jedhamu kun madrasaa kanallee akka nu gargaaru akka cinaa nu dhaabbattanu amaanaa isiniin jechuun barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jecha manni muslimtoota muslimtitti biyya addunyaa irra jirtan hundi baga sooma Ramadaanaatiin isin ga'e jecha kan bara 1446 baga nagaadhaan isin ga'e baga walumaan geenye isinin jecha dursee maqaan koo Naziif Usmaan Arabii Haashimin jedhama. Itoophiyaa naannoo Oromiyaa godina Jimmaa aanaa Gommaa magaalaa Aggaaroo keessatti naannoo masjiida Abubakrii keessatti argama. Kan nu biraa mul'ataa jiru kunis masjiida Abubakriiti. Egaa waa'ee masjiida keenyaa kan ibsuu barbaada. Waa'ee masjiida keenyaa kun akkuma argaa jirtan kunoo jigee nu jalaa kufaa jira. Amma sadarkaa ganna kana nu baasu waan jedhu yaaddoon nu geenya jechuudha. Egaa utuma akkanatti duraanis utuma akkanatti yaaddoon nu erga nu tasfaa kutannee yaaddoo cimaa keessa seenne waldaan tola ooltummaa Bashaashaa dhufanii rakkoo keenya kana nu ilaalanii masjiida kana kaasanii hamma kana socho'anii asiin nu ga'aniiru. Haa ta'u malee jarri kun humni jaraa waan kana ficcisiisu waan nutti fakkaachuu didee fi uummanni sagalee kan keenya dhagaa jirtanu akkaataa masjiida keenyaa kana argaa jirtanu rabbumaa jiraati ittiin hirmaadhaati masjiida kana akka nu xumursiiftanu jedhaatu keessatti iyyuu warri jarmaanii jirtanu uummanni muslimaa jarmaanii jirtan keessatti iyyuu warri qirincaa fi shanan gibee
جرمانين كيف ترجم تن أدرا نتي كجرس كان جلك نوس كان أبدن إرجع ربيتي كان نتي أبدن إسنو ما أبدن جري إسنو ما أبدتني كان كاسن وان تيفي أما أدرا كان أكان تنو جلان فني أكانو تمرم أدرا مسجد نيكن يكون هو أما نون تمرم غنى كانوا باسون ساشك كده جيجور أبدي ما جرا مسجد نيكون جيجنان بكا كان را أكمل سين أرجع تنو ركوت ما نورجع في ديما كنا بدا رب ما جراتي سرس يرب نورا تقبل يوم تنو جرانو في سي الرجودان سام تنو كلا كم نفس إبادة ما في ولدان تلو التما بشاشة كانوا قفامتي قرب راتينس بكا بشان نجيتي إدو جبانم نرك كدجروت ديمه ورار كقلي هذا ديمه بشان بربادة شون دندني جت أب صوتا برا تجار تيرت أبا ديم سر كلا ديمه بربادة شون دندني بشان نجيتي بول لاباسه إلكتريكي دانسا بيفي نجيارا قال فتشي ساجرا كنا فربي نجيتي جنتا إسانا أوباسو جتة baay'ee nu sakkana mummaa tokkotti baay'ee isaan hagaratoomaa ulfaadhaa jedha rabbiin isin galata keessa lafatti hin balleessin mindaa keessan jannataan isiniif kaffalu jecha isinis immoo adaraa bira nu dhaabadha. Egaa sanuma wajjin masgiidni keenya akkuma isin argaa jirtan kana uummanni keenya masgiida keessa guutee bakkeetti waan salaataa jiru kana argaa jirtan hanqachuudhaan jechuudha. Kanuma wajjin rakkoon keenya kana qofas miti waa'ee madrasaan keenyas haala bootaan rakkisaa ta'uudhaan ijoolleen bootaan rakkisuudhaan isinni kaan manatti hafee ijoolleen akkasiin gara biraatti nu jira mancaa jirti. Adaraa rakkoo madrasaa keenya kanas hamma rabbisin dandeessisen hamma dandeettii keessaniitiin rakkoo madrasaa keenyaas rakkoo masgiida keenyaas bira nu dhaabadhaa adaraa jechuudha maqaa rabbiitiin barbaada. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu. Insha Allahu ta'ala warra waan barbaadu argatu rabbi nu haa taa'isu. Asumaan immoo waldaan Sheekh Yaaqub Sharafuddin waldaa hundeessan bashaasha dhaabbata قناة جمعية بشاش الخيرية تقدم كن ميديا كابتة التما بشاشة دقر سربيتين لابني التما بشاشة أكما مكايساف ولسا بشاشة أمة المسكين برد أبتي من الرانكور سورتي أرقما أتو مالي لابني التما بشاشة إرقا سانوفاني ميديا متاسا بنتيرا كن أدوغا مچيسا جرام أدوغا مچيسا ميديا متاسا بنتيرا وانتوتا إني أجتو هند أچر اللالو دنديس ميديا بشاشة جدا ميديا بشاشة جدا ميتي بنامي Sheekh Yaaqub matu nama irra kaa'anii ofii isaaniitii akka miidiyaan kun guddatee dhaabbata kana guddisuudhaaf miidiyaa mataasaa uumanii deeman waan ta'eef nuti asitti hordofa akka inni kun immoo rakkina hawaasa keenyaa ibsee isin biraan ga'uuf inshallah miidiyaa kanallee inshallah sarchi godhaati irra seenaati mutaaba'aa ishtiraaka godhaati inshallah ta'ala akka inni guddatu nu godhaa jechuudha ammadha warra waan dhaga'een fayyadamu rabbina waa taa'isu وبالله التوفيق إن شاء الله هما سكنتا اتئان والأرجلوتي نستودعكم الله دينكم وأمانتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.